ormaatun sarena magoti addayay kottin Yoom si galla arginaa garuu oromiyaa galla kulaatoo kottin galla Wala garaa. harargeetti galla harargee waliila waggalla addayay kottin galla Wayne nama bareecha silkiin sooddaa. Amatu siif kenne Nama bareecha silkiin kee. lubbuu kiyyaa yaa maqallee ayyaa jaalalleeti. Qabirratti እንግዲህ qabirratti kuma dhibba lama galee amma kuma dhibba sadii galuuf deemaa. Obsiye ko galatom. Fira all thank you so much my dear. Welcome. Firja. Hi Chris. One jedhu baay'ee jechuudha. Jiruun biyya ormaatu sarena magoti. Romiyaa kottin galla. Garuu taaptaabiin keessaan mee? Lama. Baay'ee namni san dhagahu hin dhabina. Bakka jiru keessaan guututti warri as gubbaa jirtan warri taaptaa tolchitan warri nu laalu jirtan cufa. Adabbiin fudhatta? Dubbadhu maal jedha dubbadhu si dhagaa. Ijaaba hin uffatta adabbiin fudhatta? Ani amma jechuudha adabbii kan koo jechuudha hijaaba uffachuu ani dhageeffadhu jireenya kan koo keessa fakkeessuun jaaladhu sumeetan todhiifama siin jedha maaliifuu hijaaba kana ani nama biyya ormaa jiru nama yookaan haadha tiyya yookaan abbaa kiyya bira yookaan jireenya kan koo jechuudha jireenya dhuunfaa jiraataa hin jirre nama bakka takka irraa gara bakka takka imalaa jiru asitti hajjabadhee kuweetitti hajjabadhee kaayiroo mulqachuu kaayirootti hajjabadhee kanaada mulqachuu hin barbaadu ni beekta oma hundaafuu kabajjaa hijaabaa fi tiisis hin ta'u hadha hajjabadhee boru mulqachuu fedhu garuu ammoo jechuudha isa gurra kan keelloosi kanatti uffadhu jetteef is okay isa sannan fudhadha garuu ammoo hajjabadhu bakka hijaabaa san Laa niqaaba muluu siin hin jenne baanilleen ijaaba akkanatti uffadhuun siin jedhe. Mee uffadhu amma akkam sirraa bareeda maashaallah. Mee uffadhu. Seeraan uffadhu. san nanu ammallee baru uffadhee jira bara ammallee qullaan jiru bar sitti mul'atu na Morma fakkaate kee malee uffisee seeraan ammallee uffadhu. sirra hin argitu. Gimmaashii ta'e mee seeraan uffadhu. Akka bareedu. Laana mucaanaaf kuma dhibba tokko nama gumaachiteedha. Kanaaf eebbiftu isinillee kinaasoftu jarrillee Allahu akbar. Makkii teenya hin irraanfanne. Miciyoo qaccee bareedduu ta qalbiin isii qulqulluudha. Gaafa gargaarsi obboleessa keenya ibsaadhaa guuramu taraa lamatti deebitee kannite 500. 500 taraa lamatti deebitee kannite. Intala sabaati, intala sabaaf yaaddu, intala sabaaf hadooddu, intala sabaaf deemtu, rabbi ija hamtuu isirraa haa qabu, budaa isirraa haa qabu, rabbi jireenya isii jireenya nagayaa isiif haa godhu. Wallahi. Makkii teenya ijji budaa sin arkin wallahi. Dalagaa goonni hojjetu hojjette makkii, dalagaa dhiirti hojjetu hojjette, dalagaa jeyni hojjetu hojjette, si galatoonfanna makkii teenya intala kabajaa qabdu, intala saba ifiitiif dhaabbattu tahuu hujiidhaan nu garsiifte makkiin. Waan abbootiin qabeenyaa dhuftee hin godhin nuu goote. Warra abbootii qabeenyaati jennee nuti eeguu turre keessaa namni nu bira dhaabbate yoo jiraate obboleessa keenya firaa qofa. Haqa jirru isinii himna. Faaruun umaa namaan gootu agarree abbootii qabeenyaatis ittiis dawwallee nu jalaa kaasuu didan. Abshir makkii teenya umaa takka. Waan gaarii goote baga gammaddee gammachuudha kasi bochisulleeni. bagaa ifaa Abbootii qabeenyaa kan isin jettee jettan meeqarra deemne meeqa gaafanne niira lamarraa dhabne micoon teenya tan mana arabaa teessee hojjettu. Rabbiif galata galchi. Fayyaa rabbisiif laateen fuutee ilmoo dhalchita. Dhoqqeetti gaffacaaftee callaa haamtee galchita. Waan qabdu irraanfattee fedhiin maaf si ari'a. Osoma idii xuuxxuu dhiyee maaliif bari'a. Meeqatu fayyaa dhabee gangalatee daa'ima. Meeqatu arrabni dinnaan quba isaatiin waa hima. Duuniyaaf kumnee ka'uunii fedhii keenya hundaati. Garuu hagam jiraannaan fedhii rabbii guddaati. Fayyaa guutuu qabaattus taatus qaama miidhamaa awwallaalaadha jedhi rabbiin kadhu dhiifamaa. Osoo inni si dhowwate qalbiittiin waa bartuuni. Osoo immoo kiraa ta'e gurri keef agartuuni. Osoo maallaqa ta'e gattaa'uuf ol ka'uuni. Osoo qarshiidhaan ta'e dubbannee wal ta'uuni. Namni kana dagate akkamiin rabbiin lolaa. Galatoomi rabbii koo kan nutti laatte tolaa.
Fedhii kee malan taatu socho'uun asiifachii tolanni sitti tole irraa rabbiif galata galchi. Mana fincaanii yeroo seennu fincaannee kan yeroo waddaan sani akka yaani sooftiin argachuu dhabanneetiin bishaanuma yoo miicanne salaan nurraa fuudhamu jechuudha akka sooftiin goffatanitti. Miica tuullee maa waa uffata miicaa jirtamu. Maa uffata miicaa jirta miicaan uffata miicuun miicaa jedhama. Bishaanumaan istinjaaba yoomaan ta'u. Bishaanumaan istinjaaba yoomaan ta'u caalaan garuu wayiin gooyfatanii eegana bishaan fiduudha. Laakiin bishaaniinoo istinjaabaate rakkoon qabu. Miicaa waa uffata wayii miicaa ta'u. Ayyee gadi bu'i dam. Gadi bu'i deetu. Gaaf. Gadi bu'i. Okay jettaa gaafata. Okay nyaati isa shakkiidhaan malee milkiitti nageessutti isa gufuu hin qabne nan waraanne qoreenii isan irratti kumnaan kan nan cabne qoleenii daandii isa walqixxaata akka sabbata aayyoo isan irra qajeellaan galmaannaaf ga'u kaayyoo innati fakkeessite irra naaf tuulte kuusaa xiqqoo isheerra imallaan beeka qileena buusa irra keessa tolchanii keessa qoree tuulanii na milkeessuu fakkeessaa jalaan natti duulanii irran deemu daandii kee isa irri qulqulluu keessi isaa immoo bofaa daandiin ana milkeessu isan filadhe qofa osoo ofiin guddatimmaaf naam cinqamtatiru ani mucucaadhee gama kee dhufaan jiru osoo sitti dhimmisuu anaaf mana ijaaruunii galmee kan kee dagattee dhimma koonaaf laaluunii ilaa waa'ee koonaaf karoorsuu erga jalqabdee qaata dhuguma naaf yaaddemoo qileena buusuuf laata ani jireenya koo dagadhee yooman harka kee eegaa ofumaa tattaaffadhu karaa na baasan namni gisee koofluu imimaan qabu ni jira yoo jiraate akka kiyya amala akka kiyyaa qabaatu. Iyyaana buuskittaa ta'uu isaati. Iyyaana buuskittaa ta'uu isaati. Maal taatee mucaan irra? Ati maali qoy maali aboo kee adabami. Don't touch me kan jiru qofa nu wallisime. Don't touch me kan jiru qofa wallisi. Kirbi akkas jedhu jira moo? Ni baasta gaammas biratti. Anaatu baasu deema akkuma taakkala uumaa jedhe san. Don't touch me now. Don't worry. Akka jaanii sanitti ati immoo don't worry dhiistee don't touch me qofa wallista. Asumaanuufuu sagalee kan kee ilaalla. Jalqabi. Don't touch me jedha. Itti idaatee wallista. Afaan Oromeesseen don't touch me. Ragada shawaatiini. Waa mastone. Bakka kanuma beektu. Kiristaana Islaamaa nu gargar hin baanu. Kiristaana Islaamaa nu gargar hin baanu. Amantiin kaduu fi akkasitti beeknu. Oromummaa qofaan waliinaa firoomnu. Kiristaana Islaamaa nu gargar hin baanu. Kiristaana Islaamaa nu gargar hin baanu. Amantiin kannaaba akkasitti beeknu. Oromummaa qofaan waliinaa qabsoo. Mee maaluma dhabe namni qabu jaarti. Mee maaluma dhabe namni qabu jaarti. Dhabe namni qabu jaarti. Mee maaluma dhabe namni qabu Kun jaarti. du'aayin hangoo inni bira dabartanii jennaan tiktookii koo irratti naftaa kan abdii bokutaa dhiqoottaa abbaate daale aniif ati addaan bahuuf daqiiqaa meeqatu mafeseeta yaa rabbi namicha kana addaan nu baasi maal argattee akkanaan jettan abdii nan beeka
osuma bareenni mana maadaamiin hojjedhu jettee baatee qumxaan ba'ee keessa yaatu oduma uniformiin godhu ala bayeetan hojjedha xalaban baay'ettee oduma Dubaay teessee Ameerikaa yaaddu Beirut teessee Ameerikaa yaaddu Jordan teessee Ameerikaa yaaddu Saudii teessee Ameerikaa yaaddu jaakoon Ameerikaa jira akkamitti dhaqu jettee oduma yaaddu ani immoo tigoon tigist akkanumatti harkis kanumaa fuullis kanumaa uniformiin kees kanumaa mataanis gabaabuma afaanis bal'uma kana ijjiti as tanuma akkanumatti rabbiin kiyya Dubaay kana keessatti diraamaa gara doolaaraatti itti na jijjiiruudhaaf abjuudhaanillee taatee qaaman kachi jedhee na ofa yeroo hundaa. Tamasgeen abbaa galata gaa galata qabdaa na bira galata qabdaa hodhu galata kee. Saboota kana faarfannaa beekti na kaase na jaalattiisa na gammachiisa biyya namaaltu natti bu'een jedha na uffisa. Fichiin qabu saboota kana. Edaa inni wayiif amma namitti tiyyatu mucaasii tokko jalaa dhukkubee baabbaa fi maalmantiyya kan bira hojjedhu jechuudha. Tigistuu fuuneti Ameerikaa deemna jecha gunguman dhagaye. Gungummiin kun immoo akka dhugaa naa ta'u du'aayin akka bira jettan isin hangafadha. Takkittiin ta'e du'aayin haa godhuu baattee ani karaa Ameerikaa kanarraa hafnaan takka yeelatti naftu kana abduma kuteeti kootu na yeelaa. Takka naftu na yeelatti bilook tiktookiti fayyadamu nagaatti. Yaa Rabbi hoo dirhama gara doolaaraatti tikkeetti naa murte kana ani waan biraa siin jedhu chaappaa Ameerikaa paaspoortii keetti na arguti. Borus taatee har'as Maammadoo koo Itoophiyaa fideetan gara Ameerikaa yaanii achumatti deenye ijoolleen ta'u maamii maazar faazar akkan jettuun barbaadama. Khalaas arabni nagaye quufeera birrii arabaa amma gara man deemaa gara Ingiliz. Welcome to my zir you fi chi jechuun barbaadama. Khalaas du'aa inni bira akka jettan abdii